hacaaluu hundeessaa siif maali? Hacaaluu hundeessaa naaf qaaliidha. Goota jechuun nabichaaf osoo hin taane Oromoo hundaafuu nama qaaliidha jechuudha. Goota dhabuu hin taane qacalee amma biyyaaf ta'u dhabuu keenyaaf hedduu gaddinee jirra. Waan hedduu nu dhagaamerraa jechuudha. Amata isaa waggaa tokkoffaa isaa osoo waan takka hin godhin osoo waan takka mul'isin amata isaa kabajuudhaaf asitti argamnee jirra. Haa ta'u garuu haaceekoo biyyee rabbi sirraa calphisuun siin jaa. Hacaaluu hundeessaa siif maali? Egaa artistii Hacaaluu Hundeessaa jechuun anaaf maandisa qabsoo Oromoo akkasumatti illee beekaa Oromoo hayyuu Oromoo gara laafeessa Oromoo jechuudha. Sababni isaa wanni kana joof artistii Hacaaluu Hundeessaa jechuun egaa gara laafeessa wanni joof sababaan qaba gaafa uummanni keenya TPLF buqqaasee Soomaalirraa buqqaan osoo waan takka hin qabaanne konsertii dalagee dhufee uummata keenyaaf daqiiqaa yookaan kaan ammoo dhukkee makiinaa guutee nama kenneef soomana keessa kabajaa muslimaaf qabuuf jecha jiboota 10 nama bitee muslimaaf itti afxiraajee kenneef jechuudha. Artistii Hacaaluu Hundeessaa jechuun Oromoodha akka mataa kiyyaatti. Haa ta'u garuu artistiin qabsoo Oromoo kanarra wareegame isa qofa osoo hin taane eebbisa addunyaatu lafarra harkifame Usmaayyoo Muusaatu osoo jaartiin isaa haati mana isaa maneedhaa deemtu duute ijoollee isaa nama guddisuu dhabeeti ama 8 eegee hidhamee booda waggaa 8 booda eegee maneedhaa raabee baatii 2 taa'ee wareegame jechuudha. Daadhii galaaniitu itti wareegame qabsoo kanarratti saniifuu dhaamsiin boodarra qabu uummata Oromoodhaa harka tokko taatanii xiinxaloota siyaasaa akkasumatti illee warreen siyaasaa oofna doktoraa fi piroofeesara dhageeffachuu osoo hin taane sirba artistii Hacaaluu Hundeessaa tokko yoo nuuf dhageessitan yoo dhageeffattan ganama dhageeffattanii galgala ni bilisoomtan jeetii yaada aan artistii Hacaaluu Hundeessaa na biratti kitaaba beekumsaati kitaaba hin dhumne saniifuu biyyan itti hasalphatu. Artistii Hacaaluu Hundeessaa siif maali? Artistii Hacaaluu Hundeessaa naaf qaalii Oromooti. Qaaliillee qaalii kan achaanu sanii akkasuma ta'e arraan tana gartee waan ana qofa osoo hin ta'in gartee ilmaan Oromoodha yuutuubaroonni Yemen guutuun isaanii arra gartee bakka takkatti gartee walitti qabamne qalbii keessatti yaadachuurra jirra. San osoo hin ta'in gartee hunda mush guyyaa arraa qofa osoo hin ta'in Hacaaluu Hundeessaa qalbii ilmaan Oromoo hunda keessa jira. Garuu arraan tan ammoo amata tokkoffaa gartee inni itti addunyaa kanarraa boqote san sababeessitee as gartee hundi keenya walitti gartee wali qabamne as jirachuudha. Namu gartee chaanala addunyaa kanarraan gartee kan hordofaa kan jirtan hundi keessan namu gartee yaada kan qabu gartee asitti dabarsuudhaaf gartee as jirachuudha. Artistii Hacaaluu Hundeessaa siif maali? Galatoomii artistii Hacaaluu Hundeessaa naaf qaaliidha. Akkuma san nutis isaaf qaaliidha biyyoon itti salphatu jenna. Akkuma agartan kana kabajamtoota hordoftoota ilmaan Oromoo kan addunyaa guutuu irratti argamtan jechuudha. Sagalee gooticha kennaa kan waggaa kan nurraa wareegame jechuudha. Amma isa san kabajuudhaaf mana waa'inni Oroo yookaan yaasinitti argamne jechuudha. Isin hunduu warroonni artistii Hacaaluu Hundeessaa isaaf quuqama qabdan jechuudha. Isa yaadachuun dirqama nurra taa'ee jechuudha. Dirqama Oromummaa fi dirqama artistii kenna beekamaa kana bahuun dirqama kenna waan ta'eef bakka jirtanitti isin hunduu dirqama kana akka baatan kabajaadhaan isin Artistiin Hacaaluu Hundeessaa siif maali? Artistiin Hacaaluu Hundeessaa akkuma beekamu anaaf ija kooti, gurra kooti, abbaa kooti, obboleessa kooti. Kana waan ta'eef artistii Hacaaluu Hundeessaa gaduma isaatti farra iddoo kanatti walitti qabamne ka Yemen jiran hundumtuu Hacaaluu Hundeessaa nuuf nama qaaliidha. Akkasumas saba isaatiifis qaaliidha. Nullee jabaannee galmaan akka geenyu saba Oromoo hundaaf isiniif hin dhaamatu.
huliidha. Karaa aaceen nuuf tattaraaree irratti kufee galmanni keenya waggaarraa bo'uun safuudha. Bo'uu osoo hin taane boojjisuun nurratti dirqama. Boojjisuu qabna jechuudha uummata. Saniif haa ta'u maas dagamaa. Yaadni obboleessa kiyya jee kun bareeda akkasumatti inshallah yaada kana jabeessuudhaaf bo'uun qabnu boojjisuu qabna. Akkasumatti nuti hundaa'u qabsoo isaa bakkaan ga'uudhaaf qophiidha itti jabaanna fuulduratti. Akkasumatti nuti hundaa gaddaatu nutti dhagaame waan inni karatti dhiisee biraa wareegame kana yookaan biraa kufe kana dirqama galmaan ga'uu qabna bakka isaa buuneeti waan inni nutti kenne imaanaa isaa tana osoo hin gatin imaanaa isaa tana bakkaan ga'uu qabna. Egaa har'a guyyaa har'aan tana gartee ganamarraa kaasee hanga ammaatti gartee yuutuubiroonni Yemen bifa gartee tokkummaa taane hanga ammaatti gartee qalbii teenya keessatti gartee tokko taane yaadachaa oolle jirra. Sagantaan keenya har'aan tana kan isin qopheessine kana fakkaata jechuudha. Egaa hacee rabbii biyyee irraa haasalbisu yennaa galmee isaa yaada isaa bakka waan inni karadhiisee hafesan qeerroo teenya Oromoo biyya hunda keessaa akka bakkaan geessan akka yaadaa fi muraada isaa guuttan abdiin isinirraa qaba ilmaan Oromoo hundaa biyya jirtan keessaa wal cinaa dhaabbadhaa wal gargaara. Wayin jechuun fedhamallee albama isaa kan arraantana eebbifame guyyaa arraantana akkanii fi galma guddaa gahu abdiidha qabna ilmaan Oromoo kabiyyaalaa jirtan onlaayinii irraa bitachuu kan dandeessan onlaayinii irraa bitachuudhaan gargaartan kabiyya keessa ammoo CDdha bitattan CD bitachuudhaan gargaartan akkanii fi karaa albama isaa bitannee maatii isaa gargaaruudhaan takka onlaayinii irraa warra akkaawuntii qabdu bitachuudhaan isa gargaarree galmaan geenyuuf maatii isaa akka gargaaruu akka rikardii cabsinu abdiin Oromoo irraa qaba abdiin ilmaan Oromoo biyya hunda keessa jiran irraa qaba. Egaa sagantaan teenya ta'arraan tana gadda Hacaaluu haala kanaan akkanatti ibsannee kabajnee barabaraan akka isa yaadannu abdii guddaa qabna. Barabaraan teenyee isaaf booyuu osoo hin taane barabaraan isa yaadannee booyuu osoo hin taane dhaloota dhufuuf waan gaarii akkamitti dhiiga isaa baasnaa akkamitti Oromoo tana dura ceesisnaa tana yaaduu qabna jechuudha. Hacaaluun hin irraanfatamu yoomiyyuu onnee teenya keessa jira. Hacaaluu bichaa osoo hin taane maatii isaatis Hacaaluu yaadannee booyuu guyyaa lamaaf arra amata isaa kabajneennee boonyee takki immoo kabajnee bira dabarree irraanfachuu osoo hin taane yoomiyyuu yaadannee jechuudha. Maatii isaatis gargaarree karaa YouTubeatiinis karaa beejii isaatiinis warreen beejii isa fakkaatu banatanii maatiin isaa akka hin gargaaramneef beejii isa fakkaatu banatanii beejii Hacaaluu takki immoo beejii maatii warra Hacaaluu kuffisuudhaaf yaadan isiniif hin milkooyne isiniin jenna. Itti aansuudhaan immoo albama isaa maali mallisaa kaja'uu fi eessa jirraa kaja'uu kana albama guutuu walumaa galattuu albama 14 jechuudha. 14 kana qeenxee 14 jechuudha. Qeenxee 14 kana YouTube isaatirrattis ni gallakkifama. YouTube isaa miliyoona takka guyyaa takkatti miliyoona 5 nuti Oromoo miliyoona 60 hay guyyaa tokkotti miliyoona 60 naquun dandeenya kun dadhabina keenya irraa inja saniifuu Oromootiyya jajjabaadhaa. Akkuma ammaa kanatti jajjabaannee jirra daran caallee jajjabaachuu qabna diina qoffisuu qabna diinni taa'ee afaan ol qabeennu qofluu hin qabnu diina gaddisiisuu qabna jeeti yaala gaddi keenya Hacaaluu har'aan tana kana fakkaata. Maatii isaa jajjabeessaa subscribe like share godhaa waan maatii isaatiin gargaaramuu dandeenyuun cinaa haa dhaabbannuun jaa galatooma. Anis gartee yaada gartee dabalataan qaba warreen gartee sirbasa audio gabbuufatanii warreen gartee garaa afiitii jecha audio gabbuusanii sirbachuun suuraa Hacaaluudha gartee ediit godhanii irra haasan ni jiran YouTube'ines gartee warra abbaa garaa akka kun nun baasu garaa keetii jettee gartee like fi subscribe itti harkachuu qofaaf audio gabbuustee suuraa isaa irra qinibbirii gootee YouTube irra yoo kaatte ati garuu akkam maaltu dhagayama. Yeroo hunda YouTuber yeroo hunda irrumaa iyyaa oolan gammaan tana jechuudha. Garuu wanni hangammaa deemaa jira akkuma gartee dubbatametti YouTube'nis giseenii fi gartee maqaa tokkoon baname san fakkeessanii dhibba godhanii banan. Akka kun maali wal ajjeesuudha wal haasoo sun ta'in wanni kun dongora guddaadha. Yeroo hunda gaawwana kan iyyuu hin qabnu isin gisee waan takka isinitti himan namarraa fudhadhaadha waan san gartee walii ishee godhaa malee
waan namaa gabbuustanii garaa ifii jecha gartee YouTube irra maxxansanii like fi subscribe itti noddomeeffachuu yoomillee siin ta'u ilmaan Oromoo wanni godhuu qabu sirbaa Hacaaluu abbuma fadhee haa ta'u namni gartee waan namaa fuudhee maxxanse riippoortii gootanii akka waan sanacharra buuftan asumaanii yaadu koo dhaamsa koo isinitti himu. waa'ee albama ka isaan dubbatanii jiranii ani waan albama osoo hin ta'in waan dubbachuu barbaadu wanni uummanni Oromoo sabni bal'aan kun beekuu qabu tokkoffaa duraa wareegama Hacaaluu caalaa ani gaddi akka mataa kiyyatti akka nama tokkotti irratti dhagahame dhiigni Hacaaluu haga irraa bahuu dhabuu fi namni isa ajjeese mul'atuu dhabuun haga amma awwaalamuu dhiigni nama akkanatti awwaalamuu nama jabaa sabni qabu nama gaachana sabaa nama Hacaaluu jechuun namni hundi isa beekaa akka Afrikaatitti illee nama hedduu beekamtii qabu beekamtii qofa osoo hin ta'in faarso osoo hin ta'in hojii isaatii isa faarsaa jechuudha. Hacaaluu hundeessaa wanni guddaan na gaddisiisu hunda caalaa akkamitti dhiigni isaa ilaa haga irraan tanaatitti bahuu dhabaadha. Dadhabina maalirraa kan ka'e dhiigni isaa dhokataa dhiigni nama karaa dhokachuutu na gaddisiisee jechuudha. Du'a isaa caalaan akka mataa kiyyaatitti. Egaa hunnoo bifa arraa bifa akkanaatiin gartee yuutuubaroonni Oromoo kan magaalaa Yemen keessatti argaman guutuullee ta'uu baatu hanqi irra guddaan walitti dhufnee bifa kanaan gaggeessinee jira guyyaa gartee wareegama waggaa takkaffaa goota keenya artistii keenya Hacaaluu Hundeessaa bifa kanaan gaggeessinee jirra garuu nuti waggatti haa gaggeessinu malee Hacaaluun takka garaa keenya keessaa onnee teenya keessaa badeen beeku haa ta'uti amma waan itti aanutti deemna foundationin maqaa Hacaaluu Hundeessaatiin Hawwii Foundation maqaa intala isaatiin banamee jira. Foundationii kanarraa akkamitti qooda fudhachuu dandeenya? Albama isaa kan amma bahee gurguramaa jiru kana akkamitti gatii guddaa itti goonee gartee maatiidhaaf gartee waan gaarii akka ta'u Hacaaluun Oromoo biraa qooda guddaa qaba. Wirtuu lafee duwidaati Hacaaluun Oromoodhaaf kanaafuu waan kanarratti akkamitti hojjannee gartee walitti qindeessinee Oromoo takka goonee waan kanarraa isaanillee akkamitti bu'aa argachuu qabanii waan jiru irratti akka yaadnu akka xiyyeeffannu jaa kanuma yaadne xiyyaa galatooma. Sigane prekisa jabatu sabab kufa wayoka jabajir mahundesa ari adula adu boro urji galesa Hacaaluu wayoka obadu kana ibsa sajirra jedhu fuullee bareedu kana ibsa gootonni garaa maani nyaarsatu nyaara hayyuun sabuu milisaa turree bilisummaa saba takkaraara seddeesi ururse awashi musaidesi ururse awashi ajego jabal modugati ajego kamso ajego jabal modugati ajego kamso Bagil modugati ajengo kamso Ngobili sumasa sif kapsi sasabni sida Hacaaluu sif side sataloni
adula adu oro urji galesa kanti hunda chalu wayoka obadu kana ibsa sajirra jedu fulle baedu kana ibsa ajego ba ilmodati ajego so ajego ba ilmodati ajego so ajego ba ilmodati ajego so hacaaluu inni kansaasi kumaatama biqilcha kayyoodhaanu ajeekoo baagina dhagaati ajeekoo eegina qabsoo ajeekoo baagina dhagaati ajeekoo eegina qabsoo. Kenya yo itiisan sila naman iisan Dupi Kenya takkan tawan Oto jiring kan jiring Manis kan jiring Itifufa nagaragat bane Itiisni isila fatakin Kenya Isne jalqaba malee xumuraa miti jechuudha qabsoon keenya hanga xumuraa itti fufa waan nu daawwattaniif baay'ee galatooma kabajamaa ulfaadhaa isin jenna.